Yoo yaarkafuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraa qabannee jira. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turuu sana bunnaa waa beekooti isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessaalee keenya guyyaa irraa jalqabaatiin waboon zoonii giddu galeessaa tarkaanfiiwwan guyyoota 10 darban fudhataa tureen waraana faashistii PP irratti injifannoo galmeessuu beeksisee jira. Wantoota odeeffanneerraa qindeessinee isin biraan geenya. Gocha gara jabinaa mootummaan isaanii raawwataa jiru kan qeeqan obbo Taayyee Danda'a yakka humnoota hidhatan deeggaruu fi meeshaa waraanaa seeraan alaa qabaachuu jedhamuun himatamanii jiru. Har'a deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Waboon zoonii giddu galeessaa tarkaanfiiwwan guyyoota 10 darban fudhataa tureen waraana faashistii PP irratti injifannoo galmeessuusaa beeksisee jira. Akka zoonii giddu galeessaatti aanaalee lixa shaggar, jalduu, meettaa coobii, hamboo, midaaqanyii, ammayyaa fi ilfaataatti lolaa deemaa tureen injifannoo boonsaa galmeesseen jira jedheera waboon. Lola aanaa jalduu fi meettaa roobiitti taasifameen injifannoo dachaatu argame jechuunis waraanni bilisummaa Oromoo kun himee jira. Aanichatti ganda diggoo fi bakkee haafuutti lola birgeediin aduu saafaa geggeesseen waraana faashistii PP irraa kisaaraa jabaan ga'eera jechuunis waboon ibsee jira. Akkasumas lixa shaggar aanaa ammayyaa bulchiinsa magaalaa qotaa fi ganda magaalaa gomboreetti birgeediin obomboleetti lola geggeesseen injifannoo argachuun mooraa qabsoo Oromoos gabbiseera jedhee jira. Ebala 22 aanaa midaaqanyii ganda boquunisoo bakka addaa waalii fi ganda goobee kuraatti lola geggeeffameen loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi booji'amuunis himamee jira. Walumaa galatti lola adeemsifame kanaan meeshaalee garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akkasumas mooraa qubsuma diinaa tokko yoo barbadeessu waraana diinaa kurnootaan lakkaa'amanis booji'amuun ifoomee jira. Qondaaltota waraanaa dabalatee miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhibbaan lakkaa'aman du'aa fi madoon adabuu waraanni bilisummaa Oromoos ibseetii jira. Godinaalee Oromiyaa kibba ba'aa keessatti cabiinsi mirga namoomaa bal'aan raawwatamaa jiraachuu maddeen naannichaa himan. Duula waraana guyyoota 40 mootummaan Oromiyaatti labsee hordofee ajjechaa, hidhaa, buqqisuu, reebuu, doorsisuu fi ukkaamsanii dhabamsiisuun godinaalee Arsii lixaa fi Baalee keessatti raawwatamaa jiraachuun maddeen keenya himan. Duulli waraanaa guyyoota 40 mootummaa Itoophiyaatiin naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa keessatti labsamuu hordofee rakkoon nageenyaa godinaalee kibba ba'aa Oromiyaa Arsii lixaa fi Baalee keessatti hammaachuu jiraattonni godinaalee kanneen himaniiru. Addatti godinaalee Arsii lixaa fi Arsii keessatti dhiittaan mirga namoomaa qondaaltota mootummaa godinaalee fi aanolee bulchanii fi loltoota mootummaatiin raawwatamu olaanaa ta'uu maddeen keenya himaniiru. Godina Arsii lixaa aanaalee Adaabbaa, Dodolaa, Gada Basaasaa fi kanneen biroo keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo soortuu akkasumas deeggartuu daandiitti agarsiiftuu fi fira yookaan ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun loltoonni mootummaa yakkoota ajjechaa fi hidhaa jumlaa qabeenya saamuu fi manneen uummataa ibiddaan gubuu raawwataa jiru jedhameera. Aanaa Adaabbaa gandoota Haroo Karraa, Unxee Aloolaa, Wiigee Harannaa, Uumaa Wuxichoo, Bubbisaa fi Leenca Waashaa jedhaman keessatti ajjechaa murtee seeraa malee namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamuusaa jiraattonni GMN itti himaniiru. Godina Arsii lixaa keessatti rakkoon nageenyaa fi dhiittaan mirga namoomaa hammaachuu kan himu maddi GMN nageenya isaatiif maqaan isaa akka dhaamu kan hin barbaanne hidhaa jumulaan namoota qaroo sabaa ta'an irratti xiyyeeffate ajajaa bulchiinsa godinaa obbo Haajii Aman Faatootiin raawwatamaa jira jedheera. Namoonni hedduun godinicha keessatti hidhamuun murtii fi himata tokko malee waajjira poolisii fi godinaa akkasumas aanaalee keessatti akka argaman eeranii namoonni jajjaboon hawaasa keessatti beekaman addatti baafamanii hidhamaa fi rashanamaa jiru jechuun gabaasi nu ga'e ifoomseera. Hawaasni godinichaa rakkoo kana akka hin dubbanneef doorsifni irratti raawwatamaa jiraachuu himuun yoo kan dubbattan ta'ee namoota hidhaa jiran ajjeefnee balbala keessan duratti isiniif darbina jechuun ukkaamsaa raawwataa jirus jedhameera. Ajjechaa fi hidhaa dabalatee manneen uummataa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin gubuun ajaja bulchaan godina Arsii lixaa obbo Ahimad Haajii Faatootiin raawwatamaa jiraachuu maddeen keenya himaa jiru. Aanaa Gada Basaasaa gandoota Cooffaa Hulluqaa fi Coofraa Shaashee keessatti ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamuusaa ragaan GMN argate ni mul'isa. Godina Arsii aanaa Sirkaa gandoota akka Waajii Rappasaa, Biduu Baalaa, Heelaa Amajaa, Heellaa Reexaa, Gallabi Amajaa, Macarraa, Sojjii Saadee, Gaballee Hulul, Roobee Didaa dabalatee kanneen biroo keessatti dhiittaan mirga namoomaa hamaan
loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiras jedhameera. Haalli wal fakkaatan aanaa Heban Arsii keessattis raawwatamaa kan jiru yoggaa ta'u godina Baalee aanaa Garfaa ganda Odaa Caffoo Boqonnaa Farajoo Odaa Nagallee fi Maqqalla keessatti rakkoon nageenyaa bal'aa jiraachuu maddeen keenya GMN'if himanii jiru. Lubi Balaayi Mokonnon yeroo lammaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatan. Mana murtii amantaa Ortodoksii Tawaahidootti hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa kan ta'an Lubi Balaayi Mokonnon maallaqa seeraan ala daddabarsuun shakkamanii to'annoo poolisii jala oolan yeroo lammaffaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Lubni Balaayi mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaatti kan dhiyaatan hoggaa ta'u dhimmi isaanii si'a lammaffaaf ilaalameetti jira. Lubi Balaayi Mokonnon damee baankii gamtaa Afrikaatti argamuun maallaqa doolaara miliyoona 6 fi 50,000 ta'u seeraan ala daddabarsuutiin shakkamanii to'annoo poolisii jala oolfamuun isaanii ni yadatama. Lubi Balaayi kanaan dura mana murtiitti dhiyaachuun beellama guyyaa sakatteensa yakka dabalataa 7 poolisiin eeyyamamuun geggeeffamaa tureera. Poolisiin Luba Balaayi Mokonnon Yaared Fissaa fi Xaabaa Ganaanaa jedhaman irratti sakatteensa geggeessuun bu'aa argame mana murtiitiif dhiyeessee jira. Poolisiin guyyoota 7 darban keessa sakatteensaa fi qorannoo gochaa tureen yakki qindaa'aa fi walxaxaa ta'e kan hariiroo gamtaa Afrikaa waliin qabnu miidhuu danda'u hojjetameera jechuun ragaalee dabalataa walitti sassaabuuf guyyoonni dabalataa 14 akka kennamuufis gaafateera. Abukaattoon shakkamtootaa ragaan poolisiin dhiyeesse gahaa miti jechuun mirgi wabii akka kabajamuuf gaafataniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa mirga wabii gaafatame kuffisuun guyyaa sakatteensa dabalataa 8 poolisiif akka eeyyame odeeffannoon bahe ni mul'isa. Gocha gara jabinaa mootummaan isaanii raawwate kan qeeqan obbo Taayyee Danda'a yakka humnoota hidhatan deeggaruu fi meeshaa waraanaa seeraan alaa qabaachuutiin himataman. Ministeerri deettaa ministeera nageenyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a yakka humnoota hidhatan deeggaruu fi meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuutiin himatamanii jiru. Mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii tokkoffaa lidataa raddacha yakkoota dhimma heera mootummaa fi sirna heera mootummaatti himanni kun banamuusaas ibsamee jira. Ministeera haqaatti abbaa alangaa daargiteeriitii dhimma yakka gurmaa fi daangaa ce'aa obbo Taayyee Danda'a himata 3 himateera. Obbo Taayyeen nageenya biyyaa fi uummata mirkaneessuun osoo isaan irra jiraatu ergawwan farreen nageenyaa deeggaranii fi miidiyaa hawaasummaa maqaa isaaniin banamaniin ololawwan adda addaa tamsaasan jechuun isaan himatee jira. Akkasumas ayyama osoo hin qabaatin labsii meeshaa waraanaa bahe cabsuun kalaashinkoo fi dachaatu tokkoo fi kaartaa 2 rasaasa 60 waliin mana jireenyaa isaanii keessa sakattoo taasifameen argameera jechuun abbaan alangaa himateera. Obbo Taayyeen mana murtiitti dhiyaachuun dhimmoonni ittiin himataman akka dubbifameef ragaan beessimeera. Himata isaanii irratti baname erga dhaggeeffatanii boodas obbo Taayyeen mirgi wabii akka eegamuuf mana murtii gaafataniirus jedhameera. Manni murtichaas dhimma wabii gaafatame ilaalchisee yaada murtoo kennuuf eebila 24 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamate jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan gahaa turan Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share like gochuun dagatiin asiniin jenna wanta nu daawwattaniif galatooma.